Barinani kanama martu walwamani Wafta Yesus yerraga Samariatani Pilatos inkenoda waleti galani Warsalu puteti sijalagatani Ufika duatis ni sobamta Wafta sete barbani filata Dugan kana jedasi sobani Uraduga rasi gatani Yudan se foda batera dara duga pakese sitti mara Ufega dumale hinsadatini jadara Kuftanu fi sati sigargara Simoni sokatu kanu gafrakatu Fano isabata chufda fikan kalatu Walin kufi ka anga gara golgota Kande metu jala santulu gafrakata Ufika duatis ni sobamta Kufta sete barbanim filata Dugan kana jedasi sobani Uraduga rasi gatani Yudan safoda batera dara duga fakise sitti mara Ufega dumale insadatini jadara Kuftanu fi sati sigargara Duga Yesus isani oneti kabadu Gara afafi kufi jemenan kadadu Yehuda si sogusi sonenjifata Hanga baraduma kofta dabdabata Ufika duatis ni sobamta Kofta sete barbani filata Dugan kana jedasi sobani Uraduga rasi gatani Yudan safoda batera dara duga fakese sitti mara Ufega dumale insadatini jadara Kuftanu fi sati sigargara Tuntu keessanu nagaa keessanii galanni waaqaa ga'u nagaa ofiitti nu eegee araara nuuf baay'isee yeroo kana fuula isaatti akka argamnu sanu gargaare waaqa keenyaaf galata addaan fu'ame dhiyeessinu. Qorannaa keenya guyyaa har'aa keessatti bu'uura amantii Adventistii kan bara 1872 fi kan 1981 kan amma jiru jechuudha wal bira qabnee ilaalla. As keessatti bu'uurri tokko jira. Ifni dabalataa jira. Increment of light jedha caaffanni raajii. Increment of light jira garuu ifti dabalataa Christ object lesson irratti akka jedhutti ifa jalqabaa giddu galeessa ifa jalqabaa irratti hundaa'ee ta'a. Yoo dhugaan durii dhugaan taani dhugaan inni haaraan dhugaa ta'uu hin danda'u. Kakuun haarofni dhugaa ta'uudhaaf kakuu moofaa dhugaa ta'uu isaa fudhachuu qaba namni. Bu'uura kana irratti hundoofnee maaltu garaagarummaa godhe macaafa qulqulluudhaan immoo madaalla. Ifti dabalataa dabaluu danda'ama garuu gara seeraatti gara maalitti deemaa jira gara raajotaatti dhaqaa yoo akkas hin jenne if there is no zesat there is no light in them ifti isaan keessa hin jiru akkasitti hin dubbatu ta'ee jira kana bu'uura godhannee fundamental belief amma kan 1872 tokkochuma koopii olii waa'ee waaqummaa irratti waan jijjiirame hin qabu wal bira qabnee baayibiliidhaan madaalla jechicha macaafa qulqulluu wal bira qabaa madaalla jechuudha. Amma garasitti yeroo seennu kadhata addaa godhanna. Gaggeessaa hafuura qulqulluutiin gaggeeffamanii sochii adventizimii kan jalqaban abboonni dhugaa akka isaan irratti bu'uureeffamaniif waaqayyo karaa hafuura isaa isaaniif kenne achirratti hundoofne nus hafuuruma qulqulluu saniin guutamne dhugicha akkuma barraa'etti akka hubannu qorannaa kenna kadhannaa yookaan ammoo abbaa kadhannaa hafuura ofii qulqulluu akka nuu kennuuf yaanni kenna
yaada ilma isaa akka ta'uuf hafuurri kenna hafuura ilma isaa wajjin walii galee dhugaa akka barraa'etti akka dhiyeessinuuf akka hubannuuf gara qorannaa keenyaatti seenneetiin jenna. Kanaaf kadhannaadhaan jalqabna hundumti keessanuu haala isinii mijatetti fuula waaqaatti wal dhiyeessineetiin jenna jechuudha. Gaarii gooneessi galateeffanna abbaa keenya jaalala addaa nu jaallattee guyyaa addaa jiraannee ijaan akka arginuuf nu eeyyamne hundaasitu godhe galanni si haa ga'u. Ammallee irra daddarbaa kenna nu dhiisi. Dhugaa kee akkuma barraa'etti akka hubannuuf nu gargaara. Aarsaa dhugaan gaafatu hunda kafaluudhaaf murteeffannee dhiibbaa hunduma dandeenyee gara fuulduraatti immoo deemnaa nu gargaari. Feeti kee haa raawwatu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Tole. Qorannaa keenya keessatti wal bira qabnee fundaamental beliefii jiru kana ilaalla. Jidduutti viidiyoo xiqqoo jecha takka lamas jecha general conference presidentiin jedhe jidduutti nan galcha. Ammaaf kallattiidhaan mee gara fundamental beliefii dhaqnee ilaalleetiin jenna jechuudha. Yeroo kana goonu macaafni qulqulluun giddu galeessa geggeessaa keenyaati. Macaafni qulqulluun giddu galeessa geggeessaa keenyaati. Isa irratti hundoofnee waan hundumaa ilaalleetiin jenna jechuudha. Amma jalqabarraa kan jalqabnu akkuma mata duree irratti tuquudhaaf yaale fundamental principle of Seventh Day Adventist on Godhead waaqummaa irratti bu'uura amantii Adventistii. Namoonni baay'een mormuuf yookaan immoo lakkii kun san jechuu malee fundamental belief iyyuu irra deebanii duuba deebanii hin ilaalle. Amma waa'ee wal mormiitti deebinaa garuu mee fundamental belief itti deebinee dhaqnee ilaalla. Akkana jedha kan jalqabaa. By the way, tokko lammaffaan Trinity dha. Lammaffaa marraa jalqaba. Tokkoffaan macaafa qulqulluu jedha. Sun rakkina hin qabu waan ta'eef amma kallattiidhaan akkuma lammaffaa irraa jalqaba. Trinity jedha. Jalqaba. Jechuun Trinity jedhu iyyuu macaafa qulqulluu keessa hin jiru waan ta'eef silaa innuu mata duree ta'uu hin qabu ture. Ka durii irratti maal jedhu Godhead jedhan jalqaba yeroo jijjiiran. Waa'ee Godhead irratti qorannaan guddaan godhamuun hin danda'ama. Uduu jalqaba kana iyyuu gochuu baratanii bareedaa ture. Anyway, mee dhimmi keenya dhimma maqaa miti. Dhimma jecha Trinity jedhuutii miti. Dhimma konseptii yaadrimee inni qabu. Dhimma yaadrimee inni of keessatti qabateera. Kanaaf jechoota tokko tokkoon as keessa jiran macaafa qulqulluudhaan madaala. Jecha tokko tokkoon jalqaba Oromoffaan fayyadamee ture. Akkuma jiru Ingiliffa waan barbaadeef Ingiliffuma koot godhaa hiikaama waliin fayyadamne isin macaafa qulqulluu ilaaluu dandeettu jechuudha. Tole akkana jedha Trinity. There is one God. There is one God. There is one God. Waaqa tokkotu jira. The Father, Son, and the Holy Spirit. The unity of three co-eternal persons. Kanatu qaadaan xumure. Amma yaadannaa qabadha. Waaqa tokkotu jira. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, tokkummaa isaan kanneenii bara baraan kan wajjin jiranii jedha. Kun fundamental belief. Namoonni baay'een illee kanuma ragaatti dhiyeessu. Eessaa akkas jedha. Macaafa qulqulluu keessaa jedhamu kitaaba raajii keessaa jedha. Anammaaf macaafa qulqulluu qofa kan qopheessuudhaaf yaala. Kitaaba raajii akkuma namoonni gaaficha kaasaniin wajjin mari'achuu hin danda'amu. Ammaaf garuu namootni hundinuu ilaaluu qaba waan ta'eef macaafa qulqulluudhaan dhiyeessa. Dhuguma akkasii, dhuguma akkanaa. There is one God, the Father, Son, Holy Spirit, unity of three co-eternal persons. Booda gaafiin kaasa. Erga unitiin isaanii yookaan immoo tokkummaan isaanii waaqa tokko ta'e kophaatti ta'uu baanii waaqa ta'uu danda'u. Yoo akkas ta'e unity of them hin taane argitanii unity of them one God jedhaara akka sadan tokkummaa kanatti. Gasiqee ammootu waaqa abbaa ka jedhus jira, waaqa ilmas ka jedhu jira, waaqa hafuura qulqulluu ka jedhus jira. So confusion miti kun maaliif? Waaqa tokkotu jira, abbaa, ilma, hafuura qulqulluu unity of three co-eternal person jedha. Tokkummaa sadan waliin bara baraan jiranii kan. Eshi mee ibsa keenyatti dhiifna macaafni qulqulluun garuu waaqa tokko kana maal jedha? Macaafni qulqulluun waaqa tokko kana maal jedha? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 16 akkas jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 16. Nuuf garuu waaqayyo tokkochatu jira. Innis abbaa. Tole. Amma maalaa jennu ree? Unity of three co-eternal person jedhanii barreessanii jiran asirratti. Macaafni qulqulluun garuu waaqa tokko jira, innis abbaa jedha. Kamtu caala? Jecha namaatu caala moo kan waaqatu caala? Anaaf kan waaqatu caala.
Waaqa tokko jira innis abbaa. Isa waan hundumaa uume. Isa nus maqaa isaatiif jiraannu. Akkasumas gooftaa tokkochatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumame. Isa nus ittiin jiraannu. Ifa macaafni qulqulluun. Waaqa tokko jira. Isa waan hundumaa maal godhe? Uume. Isa waan hundumaa uume. Gooftaa tokko jira. Isa wanti hundinuu ittiin uumame jechuudha. Isa abbaan ittiin uume. Wangeelli Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsi tokko kana nuu kaa'a. Jalqaba jecha ture. Jechittis waaqa bira ture. Uumama tokko tokko wajjin wal bira yoo qabnee ilaalle Waaqayyo ardiif samii uume yeroo jennu Ibroota tokko lama wajjin karaa ilma isaa akka uume lafa ka'a. Walumaa galatti waaqa tokko jira. Innis abbaa jedha malee waaqa tokko jira. Yuunitii ka jedhu hin jiru macaafa qulqulluu keessatti. Macaafni qulqulluu waliin mormu. Dubbiin namaa garuu wal morma. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2:4 irraa akkana jedha. Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'u fedhaa jedha. Namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'u fedhaa. Waaqayyo tokkocha dhugaan namni beeku sun fayyuudhaaf dhugaan namni beeku sun maalidha hojii lakkoofsa 5 irraa kaa'e. Sababni isaa Kiristoos illee maal jedhee ture? Wangeelli Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irraa. Waaqayyo tokkocha isa dhugaa isaatti ergite gooftaa Kiristoos hin beekuun jireenya bara baraa jira. Kanaaf fundamental believing lammaffaan kun jecha Kiristoositiin addaa jechuudha. Faallaa jecha Kiristoositiin or above word of Christ people are receiving word of man. Dubbiin macaafa qulqulluu ka Kiristoos jedhe waaqa tokkocha isa dhugaa isaatti ergite gooftaa Kiristoos hin beekuun jireenya bara baraati jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3. Waaqayyo tokkocha isa dhugaa abbaa isaatiin jechuudha. Waaqayyo tokkocha ka jedhaa rommootu jechi namaa kun yuunitii sadaniitii ka jedhaa. Kanaaf waaqayyo tokkocha inni gidduu dhaabbatee namaaf waaqayyo walitti fidu tokkocha innis Yesuus Kiristoos isa nama ta'ee dhalateedha. Kanaaf namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'u waaqa fedhatu karaa Phaawulos akkas jedha jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti inni gidduu dhaabbatullee tokkoof hin dhaabbatu. Waaqayyo garuu tokko jedha. Waaqayyo garuu tokko. Kun yuunitii miti. Yuunitii isaan sadaniiti miti. Waaqa tokko innis abbaa jennee ilaalla jechuudha. Kanaaf dubbiin macaafa qulqulluu kana dubbiin namaa kanatu akka dhugaa kanarratti falminu akka koottis akka hiriyoota koottis akka falminu ka godhe isa kana. Loojikii namni Kiristoos waaqaa miti abbaan waaqaa miti maal jedhu miti. Fundamental believing kun sirrii miti. Ajeelfamuu qaba. Akkamitti qajeelfamuu qaba? Waan haara miti. Akka kaleessa ture. Akka kaleessa 1872 yeroo amantiin Adventistii hundeeffamu akka dhaabbataatti Adventistiin 1863 akka dhaabbataatti hundaa'e. 1863 yeroo hundaa'u hundeen irratti hundaa'e dhugaa bu'uura ta'e kana. Dhugaa yeroo san waaqayyo isaan irratti isaaniif kenne irratti kana jedhanii waliin kollekti godhanii bu'uurri dhugaa kaayame jechuudha. Kanaaf dhugaa sanirraa socho'uu hin qabnu isa jedhudha jechuudha. Socho'uu hin qabnu isa jedhu. Kanaaf Ibroonni maal jedha 13:8 irratti Yesuus Kiristoos kaleessa isuma ture. Har'as bara baraanis isuma sanaa jedha. Har'as bara baraanis isuma sanaa hin jijjiiramu jechuudha. Har'as bara baraanis isuma sana waan jijjiiramu miti. Kanaaf Kiristoosiin kaleessa lallabnus kan har'aas tokkuma jechuudha. Tole, kanaaf isuma jechuudha Kiristoos. Kaleessas, hadhas, bara baraanis. Kaleessas ilma waaqaati, hadhas ilma waaqaati, bara baraanis ilma waaqaati. Kaleessas giddu galeessa ture, hadhas giddu galeessa, bara baraanis giddu galeessa. Yeroo uumamaas haa ta'u, yeroo fayyinaas haa ta'u, iddootti yeroo deeminis Kiristoos isuma waaqaaf nama jidduu kan dhaabbatudha. Karoora bara baraati. Waan namni kufeef qofa jidduu dhaabate jedhamee kan barraa'e miti. Kan barraa'e miti. Kanaaf dhugaan akkuma barraa'etti dhiyaachuu qabaa jechuudha. Interesting. Tuqaa lammataa asuma keessa jechootuma achi keessa ibsaman keessaa tuqaa lammataa ilaalla. Tuqaan lammataa maal ka jedhudha? Abbaa God is immortal ka jedhu. Waaqayyo kan maaliin kan hin duunedha. Okay. Sadanuu kan hin duunedha. Abbaanis ilmis hafuurri qulqulluunis akkuma jedhamee akkuma
isan Trinity jechuudha. Yookaan sadan tokkummaa hin du'anii yookaan hin du'anii jechuu barbaade. Yookaan maaliif sadan waan ta'eef jechuudha. Okay, kun dhugaadhaa. Kiristoos afaan isaatiin maal jedha? Dubbii Kiristoos jedhe mormina areelaati. God is immortal. Tokkoffaa Timoteos 1:17 now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God be honor and glory forever and ever. Tokkoffaa Timoteos 1:17 maal jedha? Waaqayyo isa mootii bara bara kan hin duune kan ijaan hin mul'anne jedha. Eenyuun kan ijaan hin mul'anne? Abbaa. Kan ijaan maal hin taane? Hin mul'anne. Immortal kan hin duune. Sababni isaa tokkoffaa Wangeela Yohaannis 1:18 irratti takkaa namni Waaqayyoon arge hin jiru. Ilma isaas abbaa bukkee turetti maal godhe jedha? Himee jedha. Kanaaf invisible immortal yeroo fudhan invisible illee isuma declare godha. Invisible jechi jedhu Kiristoosin declare godha taanaan Kiristoos dhufee kan irratti maal hin taane? Hin mul'anne. Waa'ee Kiristoos yeroo dubbannu namummaa isaas waaqummaan isaas karoora fayyinaa keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf duraan dursee yeroo karoora fayyinaa keessatti karoora keessatti illee karaa ergamootaa bifa adda addaatiin namoota mul'ata kan namoota geggeessaa ture kan namoota kamuusetti illee karaa adda addaatiin dubbisaa ture isuma Kiristoos Yesuus hima jechuudha. Kanaaf abbaa akka inni mul'iseet hin jedhu argineet hin jenne jechuudha. Eeshi Kiristoos afaan ofiitiin maal jedhe? Mul'ata boqonnaa 1:17 jecha kallattiidhaan Ingiliffaan waa wal fakkaatuuf saniif Ingiliffaatti fayyadamuu barbaade. And when I saw him, I fell at the feet as a dead. Isa yeroo arge akka nama du'eetti maal godhe jedhe? Miila isaatti kufe. And he laid his right hand upon me. Harka isaa mirgaa maal godhe? Anarra kaa'e. Saying unto me, fear not, in sodaatin. I am the first and the last. An kan jalqabaat kan maali? Kan dhumaatis. Naan jedhee jedhe. 18 irraa I am he that lived. Isa jiraataadhaan. And was dead. Du'ee ture. So akka sadan tokkummaa fundamental belief jedhaa jira sadanuu akkas waan ta'eef jecha Kiristoos jedhe fail godhe jechuudha. Kiristoos du'ee nu fayyisa. Du'ee nu fayyisa. Du'a isaatiin nu maal taane fayyina. Behold, I live forevermore. Amen. And have the key of the hell of the days. Kanaaf bara baraan illee maal godha jedhe hin jiraatu. Dhugaa. Takka maal godhee ture? Du'ee ture. Kana macaafa qulqulluutu jedha. Yoo Kiristoos hin duune ta'e jechi waldaan namoonni amantii garaagaraa jedhan or jechoonni fakkeenya warri Kiristoosiin akka inni du'e hin fudhanne jiru. Amantiin musliimaa Kiristoos maal hin taane jedhu hin duunee jedhu. Akka sadan tokkummaatitti illee Kiristoos hin duune ka jedhu deeggareetu hin jedhe. Sababni isaa God is immortal jenne yoo ta'e waan God is inni jedhu kun unity of three jennee kaane Kiristoos lachi keessoo ta'e it is immortal. Kanaaf yeroo du'ee lafa kana dhufee du'oo diraamaa hojjetee deeme jechuudha. Aarsaa sammuun namaan tilmaamne isa kafalame gatii dhabsiisa jechuudha. Kiristoos dafqa dhiigaan makaa dafqa. Yaa abbaa kiyya maana dhiifta jedha. Sababni isaa du'a isa sirrii du'e. Caaffanni raajii risk of eternal loss jedha. Desire of Age 49 131 irraa dubbiftan risk of eternal loss. Failure and eternal loss qaba jedhu. Otoo dogongorri tokko hojjetamee ta'e Kiristoos abbaatti bara baraan gargar baatu. Garuu connection hidhata abbaa isaa wajjin qabu bara baraan qabu daily proof godhaa ture waan ta'eef akkas akka inni du'aa akka inni ka'uuf waaqayyo akka inni du'aa isa kaase macaafni qulqulluun lafa kaa Galaatiyaa tokko irratti Roomee boqonnaa 10:9 irratti Roomee boqonnaa 6:4 irratti abbaan akka du'aa isa kaase macaafni qulqulluun lafa nuu kaa'a. Kanaaf jechi God is immortal jedhu kunillee Trinitiin ibsu wrong. It is not biblical. Unity of them ka jedhullee it is not biblical. Eeshi tuqaa biraa above all. Who is above all? Trinity is above all. Comparing to what? Maal walii wal bira qabamee above all jedhama. Maal walii wal bira qabamee above all jedhama. Nama wajjin waan nama wajjin bira ol qabaa? No. Mee macaafa qulqulluu dhannee ilaallaan mallee. Above all inni jedhullee sadan tokkummaa bakka hin bu'u. Efesoon boqonnaa 4:4 There is one body, one spirit. Asirraallee waan tokko adda baafna. Body is not spirit. Spiritiin body irraa garagara. One body, one spirit. And the one spirit, even as you are called in one hope of your calling. So waamicha keenya keessatti one body and one spirit jira jechuudha. Spirit body garagara. Body he is Christ Jesus. Gasiqee waan Lord jedhaa. The spirit is a spirit of truth that attach us. Kiristoos ibnu kamaal godheetiin jedhu walii galcheetiin jedhu jechuudha.
one Lord, one faith, one baptism. One baptism. One God and the Father of all, who is above all. Underline above all. He is the Father. He is the Father. Above all, so three of them are Father, Trinity, which is confusion. Confusion. Sadan tokkummaa waan namaan galle wal xaxa. Sababni isaa hundumarra caala. Sadan tokkummaa jedhama. Macaan qulqulluun garuu abbatu hundarra caalaa jedha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5. Itti siqee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irraa. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of woman is man, and the head of Christ is God. Abbaan mataa eenyuti? Mataa Yesuus Kiristoosiiti. Kanaaf hundumaa ol kata'e eenyuti? Abba. Mataa abbaan. Maatii keessatti hundumaa ol kata'e eenyuti? Abbaa manaati. Abbaan manaa mataa haadha manaati. Maatii samii keessattoo eenyuti abbaa of all? Father. Maatii samii kan jedhamu Father and the Son jechuudha. Abbaa of all. Heeddiin isa jechuudha. Trinity is confusing this. Sadan tokkummaa kana wal keessa maantaa jechuudha. Clearly kate. Samiin baay'ee qajeelfamaan bula samiin. Samiin qajeelfamaan bula. Samii keessatti wal bira qabu wal madaalu kan jedhu qajeelfamaan bula. Abbaan ilmi abbaadhaaf sammiishinii abbaaf dabarsee of kenneetiin jira. Argitanii abbaan ilmaaf ajajama. Ilmi abbaaf maal godha? Ajajama. Ergamoonni jiran hundinuu Kiristoosiif ajajama. Ergamoota jiratti illee jalqabee Kiristoositti aanee aboo qabu inni Lucifer. Amma immoo Kiristoos aanee inni Gabriel. Kana kitaabni hafuuraa clear godhee lafa kaayetiin jedha jechuudha. Kabiraa Wangeela Yohaannis 14:28 irratti Kiristoos afaan isaatiin akkana jedha. Afaan isaa Kiristoos. By the way, jechoota Kiristoosii mormaarra waaqa sobaa godhaarra macaafa qulqulluu kallattii gadhiiseen loojikii sammuu kennaa duukaa yeroo bu'u jechuudha. And ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If you loved me, you would rejoice because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Abbaan anarra caala above all. Kiristoos inoo maal jedhama Efesoon irratti? Waan hundumaayyuu ol isaa godhe jedha. Samiittis lafarrattis maqaa hundumarra caalu above all isa godhe jedha. Abbaan garuu isarraa ol. Tokkoffaan Qorontos 15:45 kilee godhee lafa. 15:27 waan hundumaa kilee godhee lafa. Ilmi isaa abbaa jala akka qabu. Abbaan waan hundumaayyuu ol akka ta'e jedha. Kana jechuun Kiristoos waaqummaa wal caalutu irra jechuudha. Waaqummaan Kiristoosiif abbaa tokko. Waaqummaa tokko. Kanaaf Kiristoos aniif abbaan maali jedhe? Tokko jedhe. Garuu ilma waaqaati. Abbaan maal isaati? Abbaan waaqa isaati. Abbaan waaqa isaati. Kana macaafni qulqulleessu. Phaawulos illee kana amane. Phaawulos illee kana amane. Kiristoos illee kanuma dubbate. Abbaan illee kanuma dubbate. Abbaan illee waaqa keeti jedheen. Ibroota 1:9 irratti. Ibroota 1:9 irratti. Kiristoos illee ati waaqa kiyya jedheen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti. Mul'ata boqonnaa 3:12 irratti. Kiristoos illee ati waaqa kiyya jedheen abbaa ofii jechuudha. Abbaan ammoo ani waaqa keeti jedheen. Anatu si caala jechuudha. Ani waaqa keeti jedhan. Clearly Phaawulos illee akka kana ta'e beeka. Waaqa gooftaa Kiristoosii yoo beekne qofaadha jedha. Kan nuti argatu eenyu abbatu abbaa of ooli. One spirit, one Lord, akkasumas immoo tuutti aanee one God or one Father of all who is above all jedha. Abbaa of ooliin illee kallattiin isaa bakka bu'eeti jedha. Kabiraa tuqaa baay'ee ammallee pantizimii Dr. Keelogii wajjin kan wal qabatu jechuudha. Kabiraa okay tuqaa itti aanee ilaalleetiin jennu everywhere present, ever present, ever present. Okay, abbaan ever presentidha. Ilmi ever presenti. Yoo akkas ta'e samii galummaa barbaachisa. Maaf Kiristoos nan deema jedhe. Mee macaafa qulqulluu laala ever present, ever present. Baay'ee akkana jedha. Akka Tiriinitiin jedhaarutti sadan tokkummaa ever presenti. Abbaan ilma furuu qulqulluu iddoo hundumattuu argamu jechuudha. Akka sadan tokkummaa jedhaarutti. Ila loojikii sammuu keessa sadan tokkummaa jedhu hin dhiyeessina. Loojikii sammuu keenya sadan tokkummaa jedhu hin taane fundamental belief doctrine adventistii ka jijjiirameeru maal jedhaa? Jalanne jibbine illee ilaan kenna achi jala jira waan ta'eef. So dhugaa kanatu kabaree godhee adventistii maal amantii gaafa jedhan kan amantii jedhama.
Personally, individually, anan kana mana ati gettu miti. Covering kanaan jijjiirameera. Covering dhugaa maal akka ta'e ka jalqabaa immoo itti dhufnasanii. Everywhere present. Ever presentiin eenyunni akkamitti waan ever presentii ta'a. Maatota boqonnaa jaala lakkoofsa galirratti kadhata nu barsiisi gaafa jedhaniin duuka buutotaan akkana jedha. After this manner, therefore pray, our Father which are in heaven. Abbaa keenya isa jiraatu, isa waaqarra jiraatu. Kanaaf abbaan isa jira, samii jira. Kiristoostu jira. Samii jira. Hallowed be your name. Maqaan kee maal haa ta'u? Haa qulqullaa'u. Maqaan kee haa qulqullaa'u. Eeshi, Kiristoos duuka buutotaan akkas jedhee barsiisa. Ofii isaatiin moduu deebee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 akkana jedha. Let your heart be troubled. Let not your heart be troubled. Garaan keessa maal hin ta'in? Hin raafamin. Waaqayyotti amanaa. Anattis amanaa. Mana abbaa koo. Yes. In my father's house are many mansions. Mana abbaa koo iddoo baay'eetu jira. Mana eenyu jedhaan? Mana abbaa koo. Yes. Samai, heaven. If it were not so, I would have told you I go to prepare the place for you. Gasikela komsa dirat bakka jiraatu isinis maal akka gootaniif akka jiraataniif. Kanaaf Kiristoos isa jira bakka jiraatu qaba. Samii jira jechuudha. Ammoo sadan tokkummaa everywhere present jedhaara fundamental belief. Sadan weessa jiru bakka hundumatti argamu jira. Which is completely unbiblical. Unbiblical. Yoo akkasii samii galummaa barbaachisaa ree. Dr. Keeluu Gillee kan inni jedhe waaqayyo iddoo hundumatti argama jedhe. Iddoo hundumatti argama jechuun baala keessatti illee ta'uu danda'a. Iddoo hundumattuu keessattuu irra wanti dhiban hin jiru. Everywhere present. Everywhere jedhaan. Everywhere. Karaa addaa garuu waaqayyo kan inni jiraatu keessaanuu warra qulqulloota afurri isaanii afura waaqayyo wajjin walii gala qabu. Even Kiristoos iyyuu maal jedha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti afura dhugaa isin erga jedhee ka'eeti kan addunyaan hin beektu. Isin garuu maal gootu jedheen? Hin beektu. Kan bara baraan jiraadha isinis maal gootu? Bara baraan jiraadha. Nama seera koo eegu, nama abboomii koo eegu, wundufna isa bira buufannaa jedha lakkoofsa 23 irratti. Eenyu feenu? Abbaa fi ilmi malee logically iddoo hundumattuu argama kan jedhu kun wrong by itself. Kana keessaa immoo sadanuu bakka hundumattuu maal godhu? Argamu. Which is more wrong of wrong. Soba caala jechuudha. Confusion. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Faarsaa boqonnaa 139 lakkoofsa 7 irratti. Where shall I go from your spirit? Afura kee jalaa eessattan baqadha? Or where shall I flee from your presence? Or jechuun wal fakkaatu jechuudha. Argama kee. Afura waaqayyoo jechuun maal jechuudha kanaaf? Argama waaqayyooti jechuudha. Argama kee jalaa eessattan baqadha? Afura kee jalaa eessattan baqadha? If I ascend up in heaven, because he is David. Daawit kana jedha malee nama biraatiin. Samiillee ol ba'e achitti argama. Hingalafallee yoo ta'e achitti argama. Sababni isaa Daawit nama isaa waan ta'eef jechuudha. Eessa jalaa baqadha jedha. Inni biraa, he is forever worthy of worship. Argitanii? Who is worthy of worship? Trinity. Kanaaf faaruu Amaariffaan, Oromiffaan illee Ingiliffaan illee akkasii miti. Amaariffaan maal jedhaa? Faaruma jalqaba yeroo lama jalqaban. Sillaaseenim aawwaddisuu jedhan. Sillaaseenim aawwaddisuu. No. Abbaa maqaa gooftaa Kiristoositiin galateeffadha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 20. Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti waanuma gootan hundumaafuu abbaadhaaf galata galchaa. Maqaa eenyuutiin? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin. Because we are worshipping the new God, a strange God, according to this fundamental belief. Logic namoonni yeroo annaa dhiyeessaniif walii dhiyeessinu ni miti. Isaaniin tariitii you may be right. I don't know that. Biblically, especially akka fundamental believing kun jedharutti, you are worshipping another new God. Idol. Tole. Inni tuqaan dhumaa amma laallu worthy of worship everywhere present in illee miti. Isa mul'isu. Kabiraammoo worthy of worship. Eenyutu waaqeffatama? Macaafni qulqulluun maal jedha? Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 13 fi 14 irraa akkana jedha. And every creature which is in heaven, on earth, under the earth, and such are in the sea, all that are in them, hear thy saying, blessing and honor, and the glory and the power be unto him that sit upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. Isa teessoo irra taa'ee jiru sanaaf abbaadhaaf jechuudha. Sababni isaa Kiristoos maal jedhe?
Mul'atuma boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti akkuma immoo teessoo abbaa koo irra taa'e. Inni immoo yana wajjin teessoo koo irra taa'aa jira. Teessoo koo irra taa'aa jira. Argitanii? Teessoo koo irra maal godhaa? Taa'aa jedhe clearly. Kanaaf inni teessoo irra taa'e abbaadha. Kiristoosoo hoolicha isaaniif sagadatu mala. And the 4 beasts said, Amen. And the 4 and the 20 elders fell down and they worship him. That live forever and ever. Amen. Kufanii sagadaniif jedha. Nullee eenyuuf saganna jechuudha. Abbaadhaaf ilmaaf saganna. Sababni isaa mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa tokko irratti adda keenya irratti kallacha keenya irratti mallattoon kan godhamu Oromiffarraa Amaariffarraa mallattoo abbaatii kan ilma isaati jedha. Ingiliffarratti immoo kan abbaatii jedha King James Version irra. Kana jechuudha macaan qulqulluun. Sadanii miti kan sagannuuf. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 3 irratti and there shall be no more curse but there of God and the throne of God, sorry. And the throne of God and of the Lamb shall be in it. And his servant shall serve him. Serve him means worship him. Tajaajila waan biraa akkas godhanii. Serving is tajaajilu maal gochuudha? Isaaf sagaduudha, isa waaqeffachuudha, isa kanatti gammaduudha jechuudha. So at all concepting Trinity ittiin develop ta'e guutumaan guututti it is non-biblical. Biblically. Argitanii? Biblically. Kabira as keessa eeruleen fayyadamaa jiran keessa deebii 6 Maatiyus 28:19 dhaqaa maqaa abbaa kan ilmaa kana furu qulqulluutti baay'ee. Yes. Dogongora tokko hin qabu. Dhukkubatoonni garuu maqaa Kiristoos hin cuuban. Isaan sunillee dhugaa. Sababni isaa Kiristoos hin jala barataa waan ta'eef. Hundinuu tokkocha karaa Kiristoosiitiin. Afur qulqullee karaa Kiristoosii argan abbaa wajjin walii akka dhufnu karaa Kiristoosii. Generally kana walii qaba jechuudha. Abbaa beekuu qabna walii galatti, ilma beekuu qabna, hafuura qulqulluu beekuu qabna. Sababni isaa hafuura lamatu addunyaarra jira waan ta'eef. Hafuura seexanaa fi hafuura Kiristoosii. Tokkoffaa Qorontoos 13:14. Kun ammoo kiliirii lammaffaa Qorontoos. Maal jedhaa? Jaalalli Waaqayyoo. Waaqayyoo nu jaalachuudhaan ilma isaa maal nu godhe? Nutti agarsiisa. Ilma isaa nuu kenna. Jaalalli Waaqayyoo. Ayyaanni Yesuus Kiristoos waan nuuf hin malle kan nuu kenne jechuudha. Grace. Du'a nuuf ka du'e. Tokkummaan hafuura qulqulluu. Tokko kataan abbaaf ilmis maalidhaan? Hafuura qulqulluudhaan. Karaa biraatiin ergaa Yohaannis 1:3 irratti isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenya isinitti hima. Tokkummaan keenya abbaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jedha. Maaliin tokko taana? Hafuura qulqulluudhaan. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 6 qaaniidha kun. Abbaa jedha jala muree waan ta'eef. Abbaa of oole. Tokkoffaa Phexros 1:2, tokkoffaa Xiimotewos 1:17, mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti ammallee isa karaa isaa waa hundumaa uume ka jedhu jecha xiqsii isaaf hin malleedha jala kakaa'ame. Kanaaf kanadha kan mormaaru confusion. Kabira confusion inni lammataa one God jedheera. There is one God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Or Holy Spirit, unity of three co-eternal person jedheera. One God unity isaaniiti jedha. Amma immoo gassi qee unity isaanii one God jedhee ka'eeti. Unity isaanii one God tokko naa qabadhaa yaadan. Unity isaanii one God dha jenneera. Gassi qee immoo sadaffaan the Father, God is the eternal Father is a creator. Explanation jala jiru irratti gaafiin qabu. Genesis 1 chapter 1 verse 1 illee Father describe godheera clear kun rakkina hin qabu. God is the eternal Father. Kun akkuma jiru goma jiru ibsaniira. Garuu concept jalqabaa wajjin hin deemu. Hin deemu. Ka jalqabaa maal jedheera? Unity of three jedheera. Tokkummaa isaan sadanii jedheera. Waaqa tokko ka jedhamu. Garuu deebi'aa sitti illee maal jedhaa? God the Father jedhaa. Amma waaqa lammaffaa dhufe jechuudha ka biraa. Akka kanaatitti kan jedhamu. The Son, God is eternal Son. Jecha akkana jedhullee yoo man jiraan, macaafa qulqulluu keessallee, kitaaba fuuraa keessallee yoo man jiraan, konseptiin isaatu wrong jechuudha. The Son of God, ilma waaqa jiraataan. Eenyu naan jettan jennaan Kiristoos maal jedha? Ati ilma waaqa jiraataan jennaan kana abbaa koo sitti jedha. Abbaa illee kana ilmi koo naan jaaladhu jedha. Clear jecha abbaan jedhe qajeela. Loojikii biraa uumuun hin barbaachisu. Jechuma isaa yoo fayyadamne gaadha. Akka waan Kiristoos ol qabaarru, akka waan Kiristoos iddoo kennaarru. Heewwan Waaqayyo muka jireenyaa keessaa hunduma nyaadhaa siriin jedheeraa jennaan hin nyaatina hin tuqinaa illee nuun jedhera jetteen ol aggaan nan ta'e inni ka jedheen hin nyaatinaa jedheen in a sense tuqan malee hin nyaatan kiliiri kun garuu jechuu waan jedhe exactly akkuma barraa yoo fayyadamu hin nyaatinaadha ka jedheen akka waan deeggarru ol guddifnee waan hin jirre barreessuun Kiristoos ilma waaqaan abbaan illee ati ilma kee jedheen Kiristoos illee ani ilma waaqaatuuf hin jedhe Phaawulos illee akkasuma jedhee barreesse loojikiin biraa maa barbaachisa because we are creating another new God
new God. Eenyutu kana create godhe? By the way, guyyaan sanbataan caba gaafa jedhamu, guyyaa sanbataan caba gaafa jedhamu, waaqa isa kenne uduun cabsin guyyaa sanbataa wannan jedhu. Warri guyyaa sanbataa jijjiiretu waaqallee jijjiire, ammallee deebi'ee Protestaantii illee garasuma deebi'ee walumaan kufaaraa jechuudha. Ajaa'iba. Hin jiru kun. God is eternal son. Eshi gaafii jalqaba kaasee wajjin wal bira qabne unity of them jedheera, deebi'ee God the Father jedheera, deebi'ee God is eternal son jedheera, God is eternal spirit, which is unbiblical. Akkanumattuu kaasee kennan jechuudha. Macaafa qulqulluu isaanii jiru. Kanaaf kunniin confusion yoo unitiin isaanii waaqa ta'e, kophaa isaaniitti waaqa yoo ta'an, waaqa meeqa jira jechuudha? Waaqa afurii jechuudha. Unity isaaniillee waaqa, kophaa isaaniitti illee maali? Waaqa. So Trinity akka sadaffaa haga arfaffaa jiru, haga shanaffaa jirutti waliin hin deemu. Yoo unity isaanii waaqa ta'e, deebi'ee kophaatti waaqa jechuun irra hin turre. Yoo kophaa isaaniitti waaqa ta'an, unity isaanii jechuu irra hin turre. Sababni isaa kophaatti uf danda'anii waaqa waan ta'aniif. Akka Trinity kophaa isaanii uf danda'aniiti miti, unity isaaniiti malee. Akka sanan tokkummaa isaaniiti malee waaqa jedhamu kophaatti miti. Fundamental belief sadaffaa irraa shanaffaa ilaaltan immoo kophaa isaaniitti illee waaqa. Kophaa isaaniitti illee maali? Waaqa. Waaqa sadii jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun akkasitti miti kan inni qabu. Kun confusionidha. Kun maalidha? Confusionidha. Amma kana jechaan jedhaaru qofa miti. Jechaan jedhaaru qofa miti. Jechaan jedhaaru qofa miti. Mee maaltu jira? Akka generally akkama general conference ittittiyyuu maaltu jira? Yookaan immoo walumaa galatti akka dhaabbataatittiyuu maal jedha? Presidentiin general conference mee sagalee isin dhageessisa. Okay. Let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all participated in the literal creation of this world. They Akkamma jedhaarutti literal creation uumamaa irratti waanni abbaan, waanni ilmi, waanni afurri qulqulluun irratti maal godhanii kan jedhaar? Hirmaatanii kan jedhaar. Garuu desire of age irratti abbaanii fi ilmi hojii uumuu isaanii erga xumuranii guyyaa sanbataatti hojiin maal godhan jedha? Boqatanii jedha. Early writing irratti abbaan ilma isaatiin jedha. Abbaan ilma isaatiin nama haa uumnu akka bifa keenyaatti, akka fakkeenya keenyaatti jedhee jedha. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa lama irratti Waaqayyo karaa ilma isaa waan hundumaa uume jedha. So this is another new God. Eenyuun akka wal fakkaatu xumurtee itti deebina. They are the Godhead, 3 in 1. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 3 in 1. 3 in 1. Namoota kanaan dura waa'ee sadan tokkummaa nama mormaa turtanii, wal mormaa turre. Namoota ragaa garagaraa dhiyeessaa turtanii. This is a general head of Adventist. Akka ammaatti dhaabbata. Waa'ee jijjiirama kana maal akka jedhu gaafan raajii boodatti dhufu. Garuu completely changed God jechuudha. 3 in 1. Wrong. No Bible. Sono persone, non è una idea sull'aria. Kanaaf kan akkuma jiruun kireetika godhee inni Phaaphaas. Ammallee jechuma san koppii godhee fayyadamaara jechuudha. Hin xumura. Sono persone che ci dà quello che chiediamo. Il Padre che ha cura di noi e ci ama, e lo Spirito Santo, che il dono è quello di più che dà il Padre, quello che la nostra coscienza non osa sperare. That God the Father, God the Son, God the Holy Spirit Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è un... So, asirraa kallattiidhaan kan laalleetiin jennu dubbiin ifaa macaafni qulqulluun ifaadha. Macaafni qulqulluun ifaadha. Haa kallattii wanti gadhiise hagam akka deemu mul'iseetiin jedha jechuudha. Tole, gara macaafa qulqulluutti isin deebisa. Gara ka'umsa keenya isa dhugaadha isin deebisa. Gara ka'umsa keenya isa dhugaadha. Macaafni qulqulluun fundamental believing Adventistiin yeroo jalqaba hundooftu maal ture kan jedhu kan 1872
isin deebis. 1872. Akkana jedha. But there is one God, personal, spiritual being, creator of all things, omnipotent, omniscient, underline jedhamu dhaqa. Isa jalqaba omnipotent, omniscient, maal waan jedhaa rusanni akka jiru abbaa kenne qeet everywhere present, in the beginning, eternal infinite wisdom, unchangeable, and everywhere present by his representative, the Holy Spirit. Farsa di bab 39 lakkoofsa argama isaa jechuudha. Argitanii? Argama isaati. Kanaaf personal spiritual being one God. Kun fundamental belief tokkoffa. Adventistii kammaa irratti ka jalqabaa macaafa qulqulluu jedha. Ka Adventistii jalqaba 1872 fundamental belief yeroo kaatan inni jalqabaa abba. Seera 10 keessaa inni jalqabaa inni abba. Akkasuma akkaami fundamental belief illee kallattii gadhiifameeti miti. Lammaffaa, there is one Lord Jesus Christ, the Son of Eternal Father. The Son of Eternal Father. The one by whom God created all things. Akkuma barraa'etti jechuudha. Akkuma barraa'e akka jiru. Lammaffaa kun. Kanarraa akka jiru sadaffaan scripture. Macaafa qulqulluu. The Holy Scripture. Kun baptizimii. Kanaaf confusion hin jiru jechuudha. Kanaaf kafal maarruuf, kan mormaarruuf fundamental believing ka jalqabaa qajeelaa. Isuma qabannee gara increment of light dha jedhu namoonni. Confusion. Kana eenyutu fide? Seexanatu fide. Akkami seexanni fide? Let kitaaba raajii irraa prophecy waa'ee kanaaf kaameeru isinii dubbisa. Kitaaba raajii irraa prophecy waa'ee kaayameeru isinii dubbisa. Hubadhaa. Macaafni qulqulluun ifadha. Shakkii tokko hin qabu. Selected message book 1 kun yoom barraa'e gaafa jettanii quotation selected message jechuun kan walitti guuramedha. 19 duwwaa jaatti kan barraa'e. 19 duwwaa jaatti kan barraa'e. 19 duwwaa jaatti. Waan kana jedheef qaba. 19 duwwaa jaatti selectii gootanii as keessaa warra library qabdan sheek gochuu dandeettu jechuudha. Kana eenyutu fide? Seexanatu fide fundamental belief ammaa kana. Akkamitti? Meen dubbisa. The enemy of soul, eenyunni? The enemy of soul. Inni lubbuu. Has how to bring his positions that great reformation was to take place among Seventh-day Adventists. Waldaa Adventistii keessatti maal ta'uu qaba? Haara'ummaan addaa waldaa Adventistii keessatti ta'uu qaba. Eenyutu jedhe? Seexana. Diina lubbuu. Mee maal gochuu barbaade? And this reformation would consist in giving up qofa laalaa. Doktoriiniin kun waan inni godhu keessaa inni tokko doktoriiniin kun and that this reformation would consist in giving up the doctrine which stands as a pillar of our faith. Akka utubaa amantii kennaatti kan ta'e maali? Doktoriinii akka irra ejjetamu godhaa, akka gatamu godhaa. This would consist in giving up jechuudha. Abdiitti kutanii gatuu jechuudha. Doctrine which stands as a pillar of our faith. Akka utubaa amantii kennaatti akka ta'e doktoriinii. Kana namoonni waan kana garagara waan dhimma dhimma garagaraatiif appilaayi gochuu danda'u. Kan dubbataru waa'ee doktoriinii. Waa'ee doktoriinii barsiifata waldaati. Akka jijjiiramu godhaa. Engaging in process of reorganization. Bu'uurri amantii kun gadhiifame jechuun irra deebanii reorganized ta'e jechuudha. Eeshi. Where this reformation would take place, what would result? Your reformation in kun ta'e maaltu ta'a? Yoo ta'e maaltu ta'a? The principle of truth that God in his wisdom given to the remnant church. Waaqayyo waldaa maaliif? Waldaa haftuudhaaf kan inni kenne qajeelfamni dhugaan Waaqayyo ogummaa isaatiin waldaa haftuu kanaaf kenne maal ta'a? Discarded. Irra ejjetama. Our religion would be changed. Wow. Amantiin keenya maal ta'a? Hin jijjiirama. Sababni isaa doktoriin maal ta'u waan ta'eef waan jijjiirame. Are we in changed system? Yes. Namoonni yoo kana ka fudhan ta'e sirna jijjiirame keessa jira jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru iddoo kaanetti akka deebinu. Isaayaas boqonnaa 58 waldaa haftuudhaaf kan kenname ergaadha jedha caaffanni raajii. Achi keessa 12 maal jedha? Isa kufee deebisanii kan ijaaran jedha. Kottaa isa kufee deebifnee ijaarra. Bu'uura keenyatti deebina. Eeshi change it. The fundamental principle that have sustained
Look, brother and sisters. Akkana laalaa kun olawaan jedhu. The fundamental principles that have sustained the work for last 50 years. For last 50 years would be what? Accounted as error. Waggaa shantamman darbani. Waggaa shantamman darbani. Bu'uurri waldaa kana utube akka dogongoraatti ilaallama. Increment of light bifa jedhuun akka dogongoraatti ilaalu jechuudha. Sirna ifa dabalataa jedhu keessatti garuu sirna ifa dabalataa jedhu keessatti dhugaan kaleessaa illee dhugaadha. Dhugaan kaleessaa dhugaan taane dhugaan haaromni dhugaa ta'uu hin danda'u. Dhugaan har'aa kan kaleessaa irratti maal ta'uu qaba? Ijaaramuu danda'u qaba jechuudha. Any organization would be established. Dhaabbanni haaraan maal ta'a? Inni hundeeffamu. Dhaabbata haaraatu hundeeffameera. Sorry to say yes. Because fundamental belief jalqaba dinee ta'e waan ta'eef. A book of new order will be written. Macaafonni garagaraa maal ta'u? Hin barraa'u. Fakkeenyaaf kollekshinii adda addaa walitti guurame evangelizimii keessa tokko ta'uu danda'a. Akkamitti evangelizimii? Evangelizimii keessa wanti jiru kenneef keessa fayyadameera namichi. Garuu jechi tiriinti jedhu kitaaba raajii keessa hin jiru. Iddoo tokkotti dhimmi ishee hin fayyadamu. Isa ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2:16 irra jiru. Lust of flesh, lust of eye, and pride of life. Kan jedhu kan old writer called Trinity jedhu. Isa kana dhaqnaa dandeenya. Except this bakki itti fayyadamte hin jiru. Kanaaf macaafni biraa maal ta'a? Hin barraa. Sistemiin waan jijjiirameef. A system of intellectual philosophy would be what? Introduced. Sammuudhaan intellectual philosophy, filsifinnaa akkasumas introduced. A founder of this system go into the city and do wonderful work. Warri waan kana godhan gara magaalaatti deemu hojii gurguddaan godhu. The Sabbath, of course, this is a main point of our discussion. The main point, brother and sister. Tuqaa ijoo. Tuqaan ijoon tuqaa kan. Akkamitti? Tuqaan ijoon tuqaa kan. Maaliif jedhu? The Sabbath, of course, would be lightly regarded as also God who created it. Akkuma waaqa isa uume sanbanni illee maal keessa fudhatama? Irra keessa. Waa'ee sanbataa diiteelii yeroo dubbatamu maal jedhamu? Keessa ba'u or akraarii jedhu naannoo keenyatti Amaariffaan. Kabraa hoo waa'ee waaqaati. Waa'ee waaqaa illee irruma keessa fudhata. Yoo keessa lakki keessa diiteelii deemuun hin ta'u waa'ee waaqaa jedhu. Dhugama waaqa beennee fixuu hin dandeenyu. Kun ifa garuu haga barraa hin beeknu. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 10:15 maal jedha? Akkuma abbaa beeku, akkuma abbaan na beeku ani foolonni koo wal beenna jedha. Nothing would be allowed to stand in this new movement. Eenyullee isaan fuuldura dhaabbatu. Gaafa fuuldura dhaabbachuu barbaadu sistemii keessa si baasu. Like maqaan mallee akkuma godhamaa jiru jechuudha. Maqaa haquu. Itoophiyaa keessatti illee maqaa haquu waldaa irraa nama lammaffaallee haqaniiru ammallee deebanii namoonni biraa boodaan itti fufu. Because dura dhaabbataa waan ta'eef. Nothing would be the leaders would be allowed to stand. The leaders would teach that virtue is better than vice. But God being removed, one aid do they would place their dependence upon human power, which without God is worthless. Their foundation would be built up on the sun, and the storm in the tempest is sweep away destruction. Enough? Dhugaan barraa'eeru isa kana jechuudha obboloota. Kanaaf kottaa isa argineef isa dhageenya isinitti himna. Tokkummaan keenya abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin. Gara tokkummaa kanaatti akka dhufnu Waaqayyoon nu gargaara. Dogongorreerra karaa irraa ka'eera. Fundamental believing jalqaba Waaqayyo ogummaa ofiitiin kenne iddoodhaa ka'eera. Waa'ee sanbataallee haa ta'u waa'ee waaqaa irruma keessa fudhadhaa jedhama. Kana seexanatu godhe. Dhugaa irratti akka dhaabannu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa. Kadhata godhannee xumurre. Gargaarsa nu gootii harka keenurra qabdee jiraachuu keenya karaa ilma keessa mirkaneessiteef dhugaadha guddaa si galateeffanna galanni si haa hafaa yeroo keenya irratti ati moo siif jiraannaa nu gargaar aarsaa dhugaan kafaluun kafallaa humna nu ta'e maqaa gooftaa Kiristoos kadhanna abbaa ameen. Ameen eebbifamaa.